weellisaa Tasfaayee Alamuun jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratittan dhaladhe. Namoonni baay'een gara aartii kan galanii jalqabuma fedhii jalqabarraa qabanirraa ka'aniiti yookiin immoo namoota fakkeenya taasifatan arguudhaan jalatti guddachuudhaan akka ebeloota ta'e jedhaniiti gara aartii kan galan. Mee Tasfaayee Alamuu gara aartii akkamitti gale? Tasfaayeen anumaaf iyyuu gaaffii natti ta'a. Garuu ani akkuma carraan gale. Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Biriij Miidiyaa biyya alaaf biyya keessatti argamtan marti keessan. Nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabu jecha kun qophii keenya Biriij aartii torbeetti isin bira ga'udha. Qophii keenya irraatiin immoo keessummaa addaa qabanneeti kan dhiyaannee jirru. Haga xumura qophii keenya nu faana turaa kan isiniin jennu qopheessitoonni qophii kanaa ana Qidiste Baqqalaa fi akkasumas eebbisaa jiru wajjiniin jira. Keessummaan keenya eenyu kan jedhu eebbaa wal barsiisaa turtii gaarii qabadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdan jecha egaa Qidiste seensa taasisteerti. Ani kallattumaan kanan deemu gara keessummaa keenya waliin isin barsiisti. Keessummaa keenya irraa baga nagaan dhuftee mee nuti maqaa kee yaamuun dura ati eenyu of barsiisi. Hayyee galatooma duraan dursee guyyaa irraa keessummaa keessan taasifattanii na waamuu keessaniin maqaa uummata Oromootiin guddaa galatooma. Taansuudhaan ani weellisaa Tasfaayee Alamuun jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa Buunaa Gindabaratittan dhaladhe. Yeroo kana garuu asuma kutaa magaalaa Finfinnee kutaa Haqaaqii Qaallittii naannoo Bartaa jedhamuun jiraadha. Jirtuun jedha kan. Baga nagaan dhuftes. Egaa weellisaan keenya yookaan immoo keessummaan keenya irraa aartist Tasfaayee Alamuu egaa artistoota yookaan immoo weellistoota buleeyyii jedhaman keessaa isa tokkodha. Maaliif hojjettan baroota 90moota keessa nama sirbarra tureedha, nama sirbaa tureedha yookaan immoo nama weelluu baasedha 90moota keessaa. Akkasumas immoo seensa bara 2001 naannawa san kaasetta guutuu eebbisiisee sirboonni isaa kan siyaasaallee jiru, kan cidhaa jiru, kan jaalalaa jiru. Innis gaa akkuma namoota kaanii sirboota isaa quuqama Oromoota irrattis kan hojjete qaba. Mee sana irratti haasofnaa Tasfish. Sirbi kee inni dura baaste maal inni? Hayyee sirbi koo ka duraa mata dureen sirbichaa keenya hundeen tokkichadha. Keenya hundeen tokkicha. Sirboota 11 of keessaa qaba. Bara 2001dha kan gabaarra oolee jechaadha. Okay. Kanaaf mata dureen isaa keenya hundeen tokkichadha. Sirboota jaalalaa akkasuma jaalallis egaa wantoota lamatu jira. Jaalala keessa jibbillee ni jira. Sirboota misoomaa qaba. Akkasuma kan cidhaa qaba. Sirboota gootaallee ni qaba. Goota. Kanaaf mee mata duree isaa irratti xiqqoo hin haasofna. Maal jedhaayyuu? Keenya hundeen tokkicha. Keenya hundeen tokkicha mata duree sirbichaati kun. Xiqqoo ishii irraa yaadachiisnu daawwattoota keenya. Keenya hundeen tokkicha. Mee xiqqoo ishii hamma tokko namoonni sirbicha kana inuma beeku jedheen nan amana. Bara 2001 gadhiifame taanaan hanga amma baay'ee akka nama bira gahaa akka jiru abdiin qaba. Yeroo tokko gaa namoonni baay'ee hojjetanii rizaaltiin isaa xiqqaa ta'uu mala. Waan gaarii hojjette hamma eegamu. Keenya hundeen tokkicha amma ani akkanumatti taayitilii isaatuma mata duree isaa yeroo nan hubadhu sirba tokkummaallee fakkaata. Sirba siyaasaallee fakkaata. Mee keenya hundeen tokkummaa san irraa xiqqoo ishee ajaa'ibaa. Yaa goota Kongo, yaa goota Oromiyaa, suma kaagaadhiifne biyyanga. Yaa goota Kongo, goota sanyii gootichaa, gargar nu qooda malee, keenya hundeen tokkichanga. Yaa goota Kongo, yaa goota Oromiyaa, suma kaagaadhiifne biyyanga. Yaa goota Kongo, goota sanyii gootichaa, gargar nu qooda malee, keenya hundeen tokkichanga. Yaa goota Kongo, tola sangaangee sagaalee,
agarii manni salaale hirrem godhimoo yaa goota koongoo Oromoon farduu maal lolee injifata diina malee hirrem godhimoodha. Baay'ee namatti tola. Naannoo bara 2001 maal fakkaata yoo haalli siyaasaa jechuun sirbi kun amma akka nu yaadachiisutti yeroo san qoqqoodaminsa akka jiru Oromoon tokkummaan isaa akkuma jirutti ta'ee akkasumas immoo gargar wal faffaca'uun jira. Sirna darbe keessatti immoo sirnichi saba kana lamatti qoodee jechuun immoo kaan siyaasaan kaan immoo maaliin rakkoon akka jirudha kana nu hubachaa jiru. Mee maal ture mee bara san sirba kanas akka baastu sababa kan sii ta'e maal? Amma egaa amma natti mul'atetti amma xiqqoo irraa ilaaletti odeeffannoo jiruunis umuriidhuma keessa jiru keessatti immoo amma argetti egaa akkuma hundi keenya beeknu har'allee dhaabanne wanni sun haa ta'uti numaan wal nyaachisuu numaan walitti nu buusuu anumaaf si'ii adda nu taasisu bara sana keessas amma adda bilisummaa Oromoo fi Oromoodhuma OPDO fi ABO jedhaniiti addaan nu qoodaniiti. Yeroo dheeraadhaaf uummanni keenya kan dhumaa ture yeroo dheeraadhaaf qabsoon Oromooillee akka galma hin geenye kan taasisaa turan numa cabsuudhaanii egaa kana keessatti waan baay'ee ilaaltaa waan baay'ee dhageessaa waan baay'ee argitaa isumarra dhaabbatanii akkuma immoo amma Adwaanoo kabajamu ayyaanni garaagaraa yoo kabajamu Oromoon fardi isaa nafuu namni isaa nafuu kan itti du'u kan itti wareegamu Oromoodha kan jijjiirama fidu Oromoodha maqaan immoo kan nama biraati. Kanaaf isumarra dhaabbatan walaloo kana barreessuu danda'e jechuudha. Baay'ee namatti tola. Yeroo sanatti namoonni baay'een namoonni akkasii namni sirba akkanaa hojjetan yookaan immoo namni keessumaayyuu tokkummaa uummata Oromoo kan irratti weellistoonni waan akkasii hojjetan aarsaa baay'ee kaffalu kun kan mana hidhaatti darbaman jira kun kan riibaman jira kun kan biyyaa ba'an illee jira. Sirni sun egaa kallattiin inni ittiin dadhabsaa ture tokko kana yeroo kaan ajjeesuu yeroo kaan immoo mana hidhaatti darbachuu isa kaan barsiisuuf isa kaan immoo miidhuun waan baay'ee jira. Wanti sirra ga'ee jira yeroo san. Yeroo sanatti anaallee yeroo sanatti homtuu wanti narra ga'ee hin jiru garuma dhuma kufaatii yaadii kana keessatti gaa nutis qaqqabamne irra waan tokko. Reebichi faan jira. Eeyyeen hidhamne rasii garafamne gaa waa hedduutu jira beektee wantoos balleessiinis silaa yakkamaa ta'uu tuumaan godhiinis Oromoodhuma ta'uudhaaf ta'uu keetiif wanti biraa karaa biraa sitti dhufa. Gaa waa baay'eetu jira jireenya keessaa Waaqayyo ulfaatu naan illee gaa miidhames hin jedhu maaliif kan qaamatti dhabetu jira. Har'a odoo lubbuun jiru kan harki isaan ajajamnee fi lukti isaan ajajamneefitu jira manadhaa sana keessatti waan meeqa ta'eetoo kaan immoo handu'eetoo as buutiin isaa dhabame baay'eetu jira. Kanaaf akka waan addaan irra ga'etti illee kaasuu baadhe argineerra waan tokko lama. Kan arginu hin jiru. Kanaan wal qabatee karaa Qiddistitti hin deebina. Ati Shawaa Lixaa jechuun Amboodha. Shawaa Lixaa Abuun Aginda barate. Amboo jala jira. Amboon yeroo sanii diddaa gabrummaa barattoonni illee kallattii baay'eenaanis ta'u Amboon baay'ee socho'aa ture jechuun keessumaayyuu hanga dhaqee 2008 irra ga'utti hanga dhuma 2008 2000 naannoo 2009 sana dura wanti Amboo keessa ture baay'ee cimaa ture. Kana wal qabatee mee waa'ee naannoo Amboo jiru waan tokko nu kaasime yeroo sanatti. Gaa qabsoon booda kanaa siiqeetotaa ture akkuma waliigalaatti maaster pilaanii jedhameetu sirraan jammarrayyuu irra caalaa qabsoon Oromoo irra caalaa finiinaa ture. Isa keessatti akkuma Oromiyaatti iyyuu gaa adda baafnee kaasuu odoo hin ta'in akkuma Oromiyaattidha qabsoon kun kan ka'ee barattoonni hiriira bahuudhaan lagannaa gabaatiin wantoota garaagaraatiin qabsoo cimaatu taasifamaa ture. Kana keessatti gaa
waa hedduutu taasifamee namoota hedduutu dhume. Ijoollee baay'eetu baddalamanii aanumti nani beekullee kana jedheetoo garuu wanti sii kaasu waan baay'eedha waan ta'eef kana jedheetoo wanti hin kaasu hin jiru. Walumaa galatti qabsoo addaatu taasifame waan addaatu hojjetame waaqayyo ulfaatu amma tokko jijjiirama finneerra. Namoonni baay'een gara aartii kan galanii jalqabuma fedhii jalqabarraa qabanirraa ka'aniiti yookiin immoo namoota fakkeenya taasifatan arguudhaan jalatti guddachuudhaan akka ebeloota hin ta'e jedhaniiti gara aartii kan galan. Mee Tasfaayee Alamuu gara aartii akkamitti gale? Tasfaayeen anumaaf iyyuu gaaffii natti ta'a. Garuu ani akkuma carraan gale. Akkattan gale egaa wantoonni tokko tokko ni jiru. Jalqabaa kaasee amma yeroon biyya jirutti akka ammaa kana televizyiiniin hin jiru, maabiraatiin hin galle. Reediyoodhumallee darbee nama qabu tokko jira malee hundi reediyoodhuma kanallee hin qabanii. Haa ta'uuti sirboota kana nan dhaggeeffadha. Yeroo horii eegnu yeroo sanaa fi Abbitoo Kabbadee fa'aa, Arbaagaan Furree fa'aa, Alii Birraa fa'aatii, Daawutee fa'aatii sirboonni warroota durii kanatu jiru. Naa yeroo horii eegnu ganama nan dhaggeeffadhu irra caala kun reediyoo Itoophiyaa tokko jedhamuu fi galgaladha kan nan dhaggeeffadhu. Baay'een jaallatu sirboota nan dhaggeeffadha. Reediyoo qabna, baankoon qaba. Darbee sirboota amma naannootti cidhatu jira, dawootu jira. Lafjalee taphannaa torbanii fi torban lamaaf lafjalee gizee taphannutu jira. Gombisa fardaa gizee amma taabonni kabajamu gobsii deemna. Seessatu jira. Sirba sirriitti hin taphadha. Waan akkana jalan darbitu. Sarara dhaabbee akka carraa ta'e yeroo lamaa sadillee kaaseera miidiyaa irratti. Firatu jiru aanaa jalduu ginda baratitti galanii. Amma jarreen sana faana hin jiraanna waan baay'ee wajjin dabarsina ture. Maaliif Hawwisoo keessan galtu haala jedhan naa kaasan. Maaliif akkuma carraa ta'e tanan jedheefan. Dura yaadeetu amma sirba wayii walaloo barreesseetu waan akkana nan hojjedhe jedheetu hin karoorfanne. Ammas waan bara sana Hawwisoon Salaalee kun baay'ee beekamaa turan. Aanaa hundarra deemaniiti Salaalee dhufanii jalduun deemuu iddoo garaagaraa deemaniitiin antanii hojjetu. Isaan akka carraa aanaa jalduutti argee jaldoon dhufeetu isaan booda Hawwisoo keessa galuu qabdan naan jedhaniiti. Hawwisoon jalduu immoo jira ginda baratii baay'atan warri firri koo sun aanaa jalduu nagashanii Hawwisoo keessa gale. Egaa maaliif jarri sun Qajeelaa Haayiluu jedhamu Hawwisoo keessa galii waan guddaa hojjechuu dandeessaa dandeettii qabda sagalee qabda naan jedhanii yaada kana naa saaqnaan isaan booda gara sanatti dhufe malee duraafumaa karooruun kan inni qabdu ture. Albama keenya hundeen tokkicha jedhu akka baastee turte nutti himtee jirta. Albamoota sirboota albamii san keessa jiran hunda keessa walaloo barreessitee yeedaloo itti baastee hundi isaati kan keeti moo namoonni si cinaa dhaabbatanii si qarqaaran jiru gama walalootiin gama yeedalootiin mee hundinuu kan keetuma ture? Lakki kan koo miti weellisaa akkuma dura isinii kaasee Hawwisoo sana keessatti Abarraa Warquu kan jedhamu weellisaa Abarraa Warquu faana Hawwisoo jalduu keessa wajjin turre. Miseensa baay'ee qabna yeroo sanaaf ijoolleen hedduudhaan shubbisaan sagaleedhaan warri meeshaa taphatan illee hin jiru ture. Kacarraa ta'eeti seenaa dhugaa dubbachuudhaaf ana jenneet Abarraa Warquu kana jennee Haayilee kan jedhamu jira. Haabtaamuu Mucaa jedhamu tokko jira. Yaa maallaqa hin qabnu waan taaneef 3-4 taanee baafna jennee waadaa walii gallee turre. Achumatti jechaadha. Mucaa wayii sibiila waan ta'e nu qabsiisee waadaa nu barsiisee 4 taanee baafnanneet walitti finnee birrii jedhennee jammarree erga jammarreen booda immoo ijoolleen lama nu biraafan. Ani fa Abarraanis Hawwisoo sana keessa odoo jirru walitti nu dhufuu didee wanti jiru isaan booda ofii kootiifan keessaa bahee dhufe. Erga dhufee ani gaachii 97 bahee to'as galeeyyuu jedduu kanatti amma 2001 bu'aa bahii hedduutu ture. Maallaqnis walitti naa dhufuu didee wantoota baay'ee keessan ture. Akka carraa ta'ee dhuma 1998 keessan jammare. Yeroon jammaru kana Abarraanis biyyaa jalduu aanaa jalduuti asii olee dhufe. Aanaa maarameen naannoo tokko wajjin jiraanne turre walitti dhufneetoo isaan booda walaloo kanas yeedaloo kana isaan qabus
walitti finnee walitti agarsiisuudhaan gargaarsa baay'ees naa godhe walaloos inni naa barreessallee jira. Walumaan jechadha walaloos yoo nani yeedaloo fideennis walaloo iddoo tokko tokkotti inni fide immoo waladichas immoo deebinee toora deebi'ee ilaaluudhaan fooyyessinee ammayyeessinee waliin hojjennee kanaaf Abarraa Warquu gumaacha qabaachi keessaa jechuu barbaadetan. Wanni ni Hawwisoo Jalduuti maqaan isaa jira amma? Amma hin beeku booda kana hin beeku. Naannoo haga 2001 waan akkasii jira amma garuu dhiyootti information. Baandii baay'een baandiin duratti baay'een isaanii badaa jiru baay'inaan. Namni immoo yeroo gaafattu amma baandii kanarraa namni lama moo sadii anuyyuu quban qaba achi keessaa akka bahe baandii baay'ee. Amma gaachana Oromiyaa kan hojjetu wannoon Taaddee Buttaati moo jedha achi keessaa bahe. Ijoolleen baay'een ijoollee baay'eetu bahe garuu baandichi. Antaniin achi keessaa bahe eenyu Dinquuti Bilisummaa Dinquu innillee achuma keessa wajjin turre. Ijoollee hedduutu jiru jechaadha gabaabumatti achi. 90moota keessa osoo sirba kee hin baasin waltajjii ni hojjettaayyuu jechuun sirboota nama biraati. Achuma carraa akkasii siin arganne erga na dhufeetiis Finfinneen kun ammatti baranii amma luka lamaan dhaabatanitti luka lamaan dhaabachuu miti immoo tokkoon dhaabatanitti baay'eetu jira. Hojii kana hojjechuudhaaf walitti fiduudhaaf bu'aa bayii keessan darbe. Akka carraallee ta'ee walitti naa dhufuu dinnaan deebi'eetu namoonni tokko tokko yaada naa kaafnaan gara biyyaallee deebi'ee gargaarsa waan tokko tokko doo gaafatti haalli jedhamullee naa ka'e mana barumsaarrallee deemee gargaarsa gara akka aanaa bunaa ganda baratitti mana barumsaa 48 moo meeqa walumaa gala ishii deemedhanii isa deemee waliin ga'uudhaaf wanta isaa bu'aa bayii hedduu ta'ee mana barumsaa 6-7 deemeen waanan argadhe sanarra dhaabbee laallaan nan baasu wanti kun jedheen isumarratti dhaabbee isaan booda achuma keessatti immoo deebi'ee hoggaan gaafadhu maal sirbitaa mootummaa kana deeggartamoo mootummaa kana maali jettamoo dhanitu warri kaabinee kunis waan tokko tokko natti kaasanii qormaanni isaas natti baay'atee deebi'ee immoo dadhabbii dhumti na deemee gaafadhuuf wanti na argadhu barataadha. Yeroo sanatti sumunii shilingii fa'aa isa jedhamu birrii takkaffaati. Birriin kun walitti dhufee waan kana naan hojjetu deebi'ee immoo mana barumsaa kanarras immoo deemuunsaa immoo fagoodha manni barumsaa san jiru nan baasuudhee isaan booda dhiisee yoo deebi'ee haa ta'uuti. Carraa wantoota waltajjii hojjechuudhaaf yeroo sanatti manaan mijanne jechuudha kutuufuma kootiif iyyuu wanti na barbaachisa waan naan gonneef gara sanatti hin deemu. Erga siyaasoo waltajjii. Erga siyaasii waltajjii guddaallee yoo ta'u baate ofii kootiif iyyuu yeroo dhiyoo keessa anumti matuma kootiin egaa 2001 asii kaasee naannoo gisee 6-7 waan akkasii waltajjii kana qopheesseera. Waltajjii maddaallee yoo ta'u baate yeroo dhiyoo keessa immoo adeemsuma keessa waltajjii gaarii hojjechaa dhufe malee gisee duraa waltajjii gadi bu'aallee haa ta'u malee fookootii qopheessee too hojii baay'ee hojjechaa ture garuu miidiyaadhaan carraa akkasiin arganne. Sirba 2001 baas yeedaluu fi walaloonsaa 90mootaan keessa akka hojjetamaa jiran nuuf kaaste. Sirboota sana keessatti sirbi gosa baay'ee akka jiru sirbi gootaallee naan jettee jirta. Sirbi gootaa kun maal inni laata? Goota faarsuu jechuudha. Goota faarsuudha. Geerarsaa wal qabatee ni jira. Kamisee ni jira sirbi Wallooyi. Akkasuma sirba Jimmaa nan qaba. Kan Wallaggaa nan qaba. Oromiyaa nan qaba. Kana keessatti jaalalumaan isa wal qabatu misoomaan isa wal qabatutu jira. Achi keessaa mee sirba gootaa kan jette san namatti tola. Garuu sana keessaa sirba gootaa jette san oduu naa kaaste yookaan immoo kan sitti tolu kaasi mooroofane garuu sirba gootaa kan jette san osoo naa kaaste geerarsamuu maaloo dhabansa. Ayyee. Namuu foonsaa muree waraabuu daalaatu maalum yaa godhu kan darbeen darbanii amma hoofaaba. Namuu foonsaa muree waraabuu daalaatu maalum yaa godhu kan darbeen darbanii amma hoofaaba. Kan lammiisaa jibbee alagaa jaalatu maalum yaa ta'u kan darbeen darbanii amma barumeeyye amma hoofaa barumeeyye amma hoofaa baru.
Geerrarraan dura duraanga booddee machii fakkaata dhugaa dhokatee jiraanga kanaaf garaana nyaatai. Foroforiin dhadhaadhaanga ittiin dibannee fi malee keenya gara madaadhaanga ittiin himannee fi malee. Yoo midhaan nama hudhee bishaan itti hunanii xiqqoo mara galfatu yoo lammii miidhee yoo alagaan lammii miidhee kophee ofiitti matanii ofirraan shiikolatu kanaafuu waan dhibbatu waan jedhudha. Hubanne dhugaa baay'ee jira. Yoo bishaan nama hudhee yoo midhaan nama hudhee bishaan itti hunanii xiqqoo aara galfatu yoo alagaan nama miidhee lammii ofiitti matanii ofirraa shiikolatu. Yoo bishaan nama hudhee yoo lammii miidhee eenyu ofiitti matu moo ta'anii guba ture kan jedhamudha sarraan sirba dhiichisaatti ce'a. Wantoota akkasiiti. Kun immoo hangootaati. Hangootaati. Okay. Kan kamisee an jette sunoo? Kan kamisee koyaa magaalee baatii kombolchaa bareeduu kamisee gubbaa yaadoo keetu na marachaa. Sandallee komooti durbanga koyaa magaalee baatii kombolchaa bareeduu kamisee gubbaa haadhoo keetu na marachaa sandallee komooti durbaa. Baay'ee bareeda. Erga sirba sanii chaalenjii keessa darbeen baasee ispeeshaalii gara bajataatiin waan baay'een akkasii quunnamillee guutuu isaallee ta'uutu hamma tokko hamma mana barumsarra deemtee barattoota irraa walitti qabuutti chaalenjii baay'ee keessa dabarteeti sirbicha san uummata biraan kan geesse. Dhugaadha. Ergasii hoo egaa 2000 booda. Mee kanuma wal garsiisee eebbaa chaalenjii hedduu akka arge nutti meeti kan jiru garuu mooyyuu aartiin uumama isaatiin aarsaa kaffaluu gaafata. Bara jireenya hojii aartilee hojjette keessatti aartiin aarsaa na kaffalchiseera. Aarsaa guddichaan aartiidhaaf kaffale kana jettu jira. Egaa akkuma dura isinii kaase amma namni birricha illee achi wanti na walitti qabadhee ta'u magazii mana barumsaa irra deemee ta'u jedhe kana birriin kun uummanni jiru sun amma danda'u na gargaareera. Maaliif jireenya isaan keessa jiraatan wayinis immoo barataadha. Barataan ofiif iyyuu maatirraa harka eegaa. Qotee bulaas haa ta'u firoottan hiriyoottan kurraas haa ta'u amma isaanis jireenyi isaan jiraatan jireenya gadaanaadha waan ta'eef isarraa amma danda'an na gargaaraniiru. Wanti sun immoo asitti dhufeetu waan kana na hojjechiisuudhaaf bara sana keessatti hin taane. Dhugaa dubbachuudhaaf akka nama tokkoo barumsa koollee nama barachuu danda'u otoo hin ta'u galillee otoo baate qotee nama jiraachuu danda'u ture ta'ee garuu biyyattis waan kana dafee hojjechuudhaaf birriin sun naan guunne asumaaniyyuu immoo keessaa oduma luqqisuus nyaattu malee hin jiraattu boru waan tokko hojjechuudhaaf nyaachuun dirqama si barbaachisa ishuma keessaa oduma fayyadamu odoo maalii jedhu waan kana hojjechuudhaaf baay'ee bu'aa bayii natti ta'e. Biyyumallee immoo galuudhaaf ijji namaa yaadni namaa nama yaaduuta inni tokko tokko immoo haatee harkatti hoo qabame namatti hin fakkaanne jira. Garuu ani kaayyoon manaa baheef kan odoo galmaan hin gayyoon manatti deebi'e namni maallaan mana barumsaa irra deemee gaafate gargaarsa gaafadhee waan hunda dheetu namni boru maallaan jedha jedheetu mana kan hin jedhamne yaadaan waan baay'ee keessan ture. Ta'ee garuu waaqayyo ulfaatu hojiidhuma biraa immoo hojjechaarra. Dhiiseen bakka isaan booda taa'een walaloo koo sunuman hojjedhaa. Vookaalis sanbata iddoon itti hojjedhu tokko hin jirti haannaa maaramii ganama kan hin bahitan achitti hojjedha. Kana biraan nan hojjedha. Hojii immoo dhuman hojjedhu maallaqni harka koon galle yeroo dhuma sanatti hin arganne nan hojjedhamoo nan hafamoo doon jedhee yaadaan godhan waaqattis. Tuma immoo waaqayyo ulfaatu hojiidhuma biraa hojjechaarras waan an argadhe walirra kaawwadhe. Laaligaa nan 97 as Finfinnee galuu jechuudhaaf 2001 wanna sana qilleensarra ooshee. Bu'aa bayii hedduu waan baay'eetu jira. Namni kadhatee biyyaa bahee qabeenya namaa siifachiif fuudhee ta'u laali sumniin takka barataan yeroo sana naa kenne gatii qabdi. Sana hunda hoggaan galabatee ta'u laalu asiifachi garagarshee hoggaan laalu baay'ee natti ulfaachaa ture waaqayyo ulfaatu. Amma fees natti ulfaatu amma fees na dhiphisu amma fees itti rakkadhu.
ittillee hun argachuu baadhee waan sana ija ummataatiin gurra ummataatiin ga'uun koo badhaasa guddaadha fi kanaaf wanti baay'ee natti ulfaate isa kanarratti isaan boodallee egaa mijeeffadheetuma haala kubanatti toletti maaliif amma duraan ulfaatu namni si dhaggeeffata ijoollee wajjin barannu ijoolleen mana barumsaa irra deemee onnoo jedhu sun hundi eessa ga'e birrii keenya fudhatee badee waan jedhaniif amma isa sanaa natti hin ulfaanne ture isaan booda kan jiru jechaadha. Kan natti ulfaate isa kanadha. Egaa weellisaan jechuun namni artiirra jiru baay'ee milkaa'ina hojii keetii qofa osoo hin ta'in warra si duuba jiranis maallaan jedhu hin jira si galee tokkoffaa amma chaalenjii cimaa natti ta'e kan jechaa jiru inni gaafa sani uummata keessaa waadaa galee bahee waan sana osoo hin galmaan hin gahin akkamitti maatii koo birallee deema. Societiin sun qarshii koo fide jechuun ni danda'a. Hojjetee masi milkaa'ellee qarshii kiyyaan milkaa'e jechuun waan jiru. Argaatis turre nuti iddoo guddanne keessatti namoonni baay'een artistoonni baay'een bakka har'a jiran kana ga'uudhaaf ka'umsa bu'uura waan dhabaniif bu'uurri isaanii faayinaansaalii waan rakkataa turaniif mana barumsaarrallee deemanii tokkodhachaati kan turan. Achii booda immoo erga milkaa'anii gara biyyaatti illee deebi'anii milkoofteet illee chaalenjiin inuma jira siin jechuufani. Namni egaa aartiirra jiru fuula dura jira jechuun ijji namaa sirra jira waan keessa jirtu immoo situ beeka. Namni waan ta'e yeroo hojjettu waanuma inni sun waan ati hojjette sun waan baay'ee waan si buuses kan itti fakkaatee si hubatus jira. Jireenya artii gubachuudha jedhu namni baay'een yookaan immoo ofiif gubachaa kan biraatiif ifa kennuudha wanti jedhamu jira. So mee achi keessa osoo hin bahin durallee bahuufan ture yaani sirba mata dureen isaa keenya hundeen tokkicha. Sirbichi gaa chaalenjii cimaa keessa darbitee akka hojjetteedha. Achi keessa sirbi cidhaa jira? Sirbi cidhaa ni jira. Jira. Mee sirbi cidhaa kan shawaa ture moo egaa amboonis shawaadha. Sirbi cidhaa shawaa maal fakkaata laatame? Sirbi cidhaa kun aadaadhumarraan fuudhee kaa'uuna jedhi kaa'uun dhufte kunoo daalee fardaa yaalammacha sokee reefu kaa'uun deebite kaa'uuna jedhi kaa'uun dhufte kunoo daalee fardaa yaalammacha sokee reefu kaa'uun dhufte. Jedha walaloonsaa kun xiqqoo bubbuleera. Hin dagatamu. Anis yoonnoon jenne. Amma hawaasa irraa hin fudhadhe yookaan immoo kan hawaasni jedhudha jetteerta. Sirriidha jechuun waan akkasii hawaasa keessaa moo yeroo baay'ee waan akkasii hawaasa keessaa moo mee aadaa cidhaa fi aadaa cidhaa irratti fuudha feerumaa irratti akkam fakkaatame toorri gama dhiiratiin jiru gaafa fuudha feerumaa egaa atamma akka artistii tokkotti sirballee irratti hojjetteerta waan ta'eef naannoo Gindabaraatti akkamitti beekama akkamitti jalqabee akkamitti xumurama keessumaayyuu immoo roolii warra dhiiraa maal fakkaata? Egaa aadaan fuudha feerumaa kun yaa bal'aadha. Akkuma naannootti illee xiqqoo garaagarummaa qabaatu malee beekamaadha. Amma nuti gara keenyatti durillee yoo jedhanii akkas torban lama ji'atti illee lafjaleetu jammarama jedhu lafjaleen jedhamu. Waarisiisaan jennu sana laata? Warra abbaa fuudhuu yookaan warra heerumtuu deemanii amma guyyaan cidhaa gahutti galgala kan achitti sirbamu. Gara keenya immoo waarisiisa jedhama. Sirriidha. Achi immoo lafjalee. Lafjalee jedhama. Lafjaleen kun warri mucayyoo arrabsu. Warri mucayyoo immoo warra mucaa arrabsu. Wal arrabsoodha amman keenya. Wal faarsoo doon ta'in gara cidhin keenya be osoo hin gahin gaafa galgala sirbamu. Amma wal arrabsu walumaa gala nu gittanii isin caallaa hin bareeddu fokkiftaa waan adda addaa of keessaa qaba. Isaan sunis akkas jedhu isaan kun aadaadha egaa wal arrabsu. Erga inni ta'een booda hundisaa erga raawwateen booda isaan booda gara cidhaatti gaafa guyyaa cidhaa amma waayila qaba mucaanii miinzonni akkuma jiran nutti ta'e waayila kan jedhamu jira. Waayilli sun ilma daadaa isaatu waayila ta'aa fi akka gargaaraatti miinzonni akkuma jirutti ta'e mucaa sana gargaaran dhiyoo immoo isa jechuudha. Gargaara. Yoo rakkinumti illee addaallee maatii irrallee kan ga'u ta'e bakka mucaa sanaa ta'e too maatii mucaa sanaa
kan gargaaru jechaadha. Ulumaa kan jedhamu jira muka ulumaa jedhamutu biyya keenyatti ulumaan sun hin urgaa caakkaadhaan murama. Mushurraan kun misirroon kun isa faanaa dhaqeetiin cabsata ulumaa sana. Ulumaa sana cabsatee fuudhee manatti galchaa gizee dhaqeellee cabsatu waan dhibaafatan illee ni jira. Waaqicha kadhatu gaa'ela keenya milkeessee jedhamu. Achillee yoo deebi'an maatiin illee yoo ulumaa sana inni fideetoo dhufamu ulumaa sana hamaamonni isa faanaa deemu sun ulumaa sana harkatti qabata tokko tokkoof kennamaaf. Eebbisaniit eebbiseet abbaan haati eebbisteet bu'aniit eebbisu maaliif kanaan booda maatii keessaa hin ba'a namtichi sun. Akka durii ciree haa ta'u bisa haa ta'u waan garagaraa haa ta'u uffata haa ta'u wantoonni garagaraa isaaf akka durii waan hin jedhamne mana of danda'ee waan ba'uuf. Of danda'ee dhuma bahuu sanaaf ani waan isaan beekon bu'aniit imimmaan buusaniitan isaan eebbisan. Akka gisee dubartii dhiirumtu. Dhiirumallee akkasumatti maaliif kanaan booda of danda'ee waan jiraatuuf inni eebbisu yeroo eebbisan ulumaa sana haadhaaf abbaan irra kaa'a. Isa caakkaadhaaf fidee dhufe sana irra kaa'a. Eebbisaniit ulumaa sana isaa fi waa'ila isaatiif kennu. Isaan booda moonni amaamota isa faana deemu sanaaf baay'eedha ulumaachi waan ta'eef dhungatee xunda isaaniitti kenna. Isa qabatanii deemu gara mana mucayyoo waggaa dhaqanii kana jedhuutti gaa wantoota baay'eetu jira. Haalli ittiin faatii mucaan fuudhu baaseetoo sirbee manaa ba'u ni jira. Gaggeessaan warri firaa wayinis immoo naannoon laf jalee sirbaa turan dubartoonni naannoo akkamitti akka mirgaan galeedhaniitoo wanti sirbamu jira isa sirbuudhaan gaggeessu. Ergachi dhaqeellee booda gaa sagantaan achitti gaggeeffamu waa hedduutu jira. Yoo deebi'an illee immoo ulumaa sana fudhatanii galan galgalamoo deebi'aniitiin waa'ila sanatti kennaniiti nyaatanii wannoo jedhaniitoo deemu. Kanaaf waa baay'eetu jira garuu akkas jedhaniitoo ibsuudhaaf xiqqoo ulfaataa ta'u malee aadaa Oromoo keessatti amma fuutee fi heerumni naannoo akkuma naannoo isaatti amma naannoo keessanitti wanti kun wayi waan miidhagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Wayi waan jaalatamaa ta'uu dhiisuu danda'a. Amma doon bakka barbaade deemee nama biyya koo sanatti natti tola. Ana itti guddadheetu harkisannaa jechaadha. Baay'ee namatti tola. Aadaa miidhagaa waan gaariitu jira jechuu barbaade. Maatirraa fagaateeti mana ijaarratee ba'amoo yookaan immoo mooraa keessatti miti yeroo baay'ee kun nuti kan beeknu. Ilmi dhiiraa ispeeshaalii hangafa taanan immoo mooraadhuma keessatti nurraan fagaatiin qeentunuu qabaa maal wanni jedhamu jira. Garuu yaa ajaja jalaa warraa baheera mana waan baay'een fayyadamu. Ta'ullee mooraadhuma keessatti jiraata jechuudha. Dhugaadha. Ilmi hangafa taanaan amma murteessaan mooraa sun bal'aa ta'ee mijata taanaan ittaananii tuma jechuumayyuu babal'isanii too kennuufii danda'u walumatti aansanii jechaadha. Garuu hangafaaf achuma kennuuf ofuma maddii yoo dhibbata ta'e immoo aantee dhuma immoo dallaa duuba jiru aansanii kennuufi malee fagaatee toonni deemuun jiru. Sirba aadaa irratti hojjettee beektaati? Sirba aadaa irratti kanan hojjedhe sirbanii miilan hojjedhe tokko. Okay, dhiyoo kana hojjette. Mee kan miilanaatti akkana dhufaa deemna. Waa'ee foollee sirriitti hin beekamaa naannawaa sanitti. Ati foollee dhiichiste? Foollee irratti yeroo baay'ee nama na haasa'uun argadhu. Foolleenis hin jira. Sirni gadaas hin gaggeeffama. Taphachaadhuma guddan. Miti foollee akkamitti ilaaltamee jechuun ani daa'imummaa kootitti baay'een sodaadha foollee yeroo jechuun adeemsuma isaati garuu. Arrabsucha yeroo baay'ee kaasawaan kana waan ta'eef arrabsoo sanillee hin jaallata ta'ee maangalee. Foolleen sirnicha keessatti foolleen nama balleesse kan itti deebisu kan immoo tolche kan itti faarsudha wantichi garuu mee adeemsa foollee akkamitti ilaaltameeti? Sirni gadaa kun gaa foolleen sirni gadaa hin jira biyya keenyas. Gizee yeroo godhatan kana waggaa 8 naannaa yeroo 2-3 sirbeera. Ammallee gaarganachiifa. Arrabsitee beektaa nama balleeche si gaba. Sirbeera arrabsine irrasi. Deebi'ee amma foollee yoo dhufe hin simanne taanaan. Maal taanaan? Foolleen amma alaa sirbaa yoo dhufu. Gabbisii keetiif dhufaa. Gabbisii keetiif yeroo dhufu kana foolleen gamtaadhaan jiru gaa. Amma foollee warri duuba jiranii warri faana sirbannee dabballee itti makoon warroonni kaanii akkuma jiranitti ta'anii
namichi foollee ta'eetoo immoo jifuu fudhachuudhaaf abbaa diggifate sana bira deemu immoo inni sirbuu deemu immoo waa sirraa barbaada. Amma akka naannoo keenyaatti fooniin kennamaa dhangaan kunoo qabee xixiqqoo kanaan wannoo ciicoo xixiqqoo kanaan hin jirtu hin kennamaa. Aannan illee ni kennamaa. Daabboo dhumtillee kan kennamu ni jira. Hundumti isaaniiyyuu gaa sirnoota gadaa keessaa wantoota kana kan fudhatan jiru. Kan foon fudhatu jira, kan dhangaa sana fudhatu jira, kan aannan fudhatutu jira. Deebi'ee immoo daabboo tolfamee to'an jedhu bitillee jedhamu kanallee kan fudhatutu jira. Isa kana keessaa hirriftee too kenni ta'uu ta'e turtayyuu ta'an foolleen nutti dhufe dafaniitiin manni wannoo jedha maaliif hin arrabsu waan ta'eef. Yoo ati kennuufii diddee alaan qabu manaan qabu saroota gurguraa siin jedhu kaboota gurguraa siin jedhu waan walaloo mataasaa danda'e qaban ittiin wal arrabsanii inni waan jiruuf sirbeera sasii kennemmoo guutee inni hin faarsitaa. Innis immoo faaruu mataasaa danda'e qaba akkasuma. Kan namaa kenne yookaan immoo kan foolleen itti gammadu yeroo baay'ee akkamitti faarsa?